Wallolee dura immoo bunatu dhufe. Daandii fi bunatu wallolan. Wallolee dura immoo bunatu dhufe. Koo ija dhugamaa jaarsi bada baalaa faayidaa qabaachuu ana moosichaa jedhee tuqe bunni. Buna gugurraattii akka biroo hoolaa of keessaa fichechaan dhugumaan baalaan kana hojjedhu misooma jaalalaa akka keenya ileerra gangalataa oolaa jedhee gochaasi. Annamaa jedhee sanii biddarra ta'a namni baala nyaatu namaa miti sa'a ana dhugee keessi barbaacha ka'a an darajaan qaba yooman siinaa ta'a jechuun immoo bunni. Hati darajaa keessa kamii maattaa baddaa boolii weenni keessaa baabu'amtaa eelecha kaanfee mooyyetti tumamtaa isuma tumamtu darajaa si'aachaa jedhe. Yaa kaasii jajabeetti kan dura si bareedeetti maaltu nakaasi arraba keessi bada maraatu akilabeetti. Tikuufamee nu ga'e ba'aansa namni kana baachuu danda'u obboleessa dubbiin obbolummaa jabduudha jabeessa bakka kana beekaan itti deddeebisa yaa namni islaamummaadhaaf taatan miseensa rabbuman nuun jedhee isin obboleessa. Waan jabeesseef qabaame lala jabeessa waatu argama obbolummaa keessa waan fagoo dhiyeessa Bismillahirrahmaan jedheen jalqabadhe dubbii kiyya maqaa rabbiitiin banadhe alhamdulillahi galata galfadhe kunoo dhufe waan inni naa kenne fudhadhe ofii beeku rabbiin of gargaarsifadhe akkanaaf laaffisoo hirkootaa sifadhe akka waliin nu gahu rahmata isaa gadhe siiraa wahii irratti isin baallamadhe galanni kan saatee baallamee guutadhe arra seeraa dubbachuuf ammarti fadhe garuu tuun jalqabin dura waa buufadhe garuu tuun jalqabin dura waa buufadhe waa'ee obbolummaarraa yaada ummataa fudhe akkanitti fufuun gaafii jawabadhe bakka baabsee seeraatti achi tarkaanfadhe afaaniin illee taatu quuqaa buqqifadhe hamma humna kootii taseeffachi gaadhe. Tikuufamee nu ga'e ba'aansa namni kana baachuu danda'u obboleessa dubbiin obbolummaa jabduudha jabeessa bakka kana beekaan itti deddeebisa yaa namni islaamummaadhaaf taatan miseensa rabbuman nuun jedhee isin obboleessa. Waan jabeesseef qabaame lala jabeessa waatu argama obbolummaa keessa waan fagoo dhiyeessa Tikuufamee nu ga'e ba'aansa namni kana baachuu danda'u obboleessa dubbiin obbolummaa jabduudha jabeessa bakka kana beekaan itti deddeebisa yaa namni islaamummaadhaaf taatan miseensa rabbuman nuun jedhee isin obboleessa. Waan jabeesseef qabaame lala jabeessa waatu argama obbolummaa keessa waan fagoo dhiyeessa Tikuufamee nu ga'e ba'aansa namni kana baachuu danda'u obboleessa dubbiin obbolummaa jabduudha jabeessa bakka kana beekaan itti deddeebisa yaa namni islaamummaadhaaf taatan miseensa rabbuman nuun jedhee isin obboleessa. Waan jabeesseef qabaame lala jabeessa waatu argama obbolummaa keessa waan fagoo dhiyeessa.